akkam Oromoo maqaan kiyya Aliyyee guyyaa addaa dhaamsi asii isin dabarsuuf eebbisaa addunyaa egaa wareegame waggaa 14 deema. Kanaaf nu warri Awustiraaliyaa jirru yaadannoo isaatiif jenneeti dhaamsi asii dabarsuuf deema. Maqaan kiyya Toltuu Abdulwahab Mahammad Tufaati. Biyya Awustiraaliyaa dhaladhee guddadhee waa'ee history yookiin seenaa eebbisa addunyaa dhaga'ee ture. Isa argee hin beeku. Suuraa isaa malee sagalee isaa dhaga'uufi malee. Garuu eebbisa addunyaa aadaa kenna eebbisee rabbi isaallee haa eebbisu. Bareeda ragaa eebbisa addunyaa ijoollee lalachee yeroodhaan Oromummaan sagaleef mucaa bushaataa keessa isaa waan keessaatti dhaga'ame nama walaloo fi sirbaan ibsuudhaaf tattaaffii godhee fi ergaa guddaa dabarfatee yeroo gabaabaa keessattis immoo nama wareegame jechuu danda'a. Eebbisa addunyaa dargaggoo Oromoo daa'imummaa isaatiin Oromummaa beeksisuu fi gabrummaa jibbee wal'aansoo calqabe warra duraa keessa daa'imummaan ture keessa tokko har'a inni nu biraa wareegamullee dhaamsi inni nu dhaamee darbee fi kaayyoon inni itti qabsaa ture fuulduratti deemaa jira. Qabsaan hin kufa, qabsoon itti kufa. Waan inni nu dhaamee sana galmaan ga'uuf waan nurraa eegamu nurraa gumaachuun haa tattaafan. Eebbisa addunyaa artistii dargaggoo Oromoon qabu keessaa tokko dargaggoo artistii jechuudha. Keessumaa eebbisa addunyaa xiqqummaa isaa ijoollummaa isaatii qabee waan Oromummaa isaa kan itti dhaga'ame roorroon Oromoo fi roorrisii alagaadhaatti dhaga'ame kan artii isaatiin beeksisuudhaaf tattaafate keessaa tokko. Artii isaatiin beeksisuu irra darbee immoo aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, abbaa biyyummaa Oromoo guddisuu fi dagaagsuu irratti tattaaffii godhe waan guddaadha. Tattaaffii guddaa godhe. Addunyaa eenyuma keenyaaf iyyuu nama fakkii ta'ee nama gara fuulduraaf illee fakkii ta'u goota caalu qabsaa dhugaa nama wareega lubbuu isaa kennee uummata isaatiif dabarse keessattuu sirba isaa yaa biyyee nawwaanuu yaa du'aa nan nyaatiin yommuu bilisummaa ija kiyyaan argutti otoo jedhu akka bilisummaa hawwetti nama darbeedha. Eebbisaan kan yaadadhu waltajjii waldaa macaaftuu lama qopheesse irratti argee yeroo duraatiif akka warra kaanii meeshaa maayikiroofoonii callaadhaan miti kan inni sirbu. Gitaara isaa keewwatee rifeensa illee akkuma goota Oromoo tokkotti nama tolfatee kophaa isaa of danda'ee sirbuudha. Sirbituu warraaqsa Oromoo qabaatee dhabe keessaa tokko eebbisa addunyaa. Haa ta'u malee artistiin eebbisa addunyaa yoo du'e maqaan isaa hunduu bara baraan jiraata. Yoomiyyuu yaadannaani. Dhugaa yoo isinitti hime eebbisa addunyaa maqaa dhagee garuu eenyu akka ta'e hin beekne. Ammoo mana dhaqeetiin warra kiyya eega gaafadhee booda hiriyaa kiyya gaafadhee sirba isaa naa kennanii dhagee eega san baradhee beeka. I know this man jedhee. So he's a big guy, good guy. Keessattuu eebbisa addunyaa jechoota isaa keessaa waan hin irraanfatamne keessaa walaloo isaa keessaa waa xiqqoo jechuun barbaada. Beela'ee dheebodhee waan nyaadhu dhabee isan irraanfadhu waanan keessa darbee ayyoo koo boontuu koo naadaa kigalaa koo jiraannaan nan nyaadha duunaan sadaqaa koo duunaan galaa koo jechuun waan herrege tokko waan keessa jiru waan beekuu fi waan isa eeggatu beeka jechuudha. Kana jechuu barbaade. Haa ta'uuti kan nama gammachiisu tokko sabni baay'ee isa jaallataa innis sabboonaa Oromoo jaallatu tokko sabboonaa Oromummaa isa jaallatu tokko dinqisiifatamaa hafa jechuudha Oromoo biratti. Kanaaf waantan yaadee ka'e kana Oromummaa guddisuu fi eenyummaa isaa ifatti baasuuf Oromummaaf Oromoo beeksisuuf carraaqqii inni godhe kana artistoota Oromoo lubbuun jiranii fi dargaggoo Oromoo yookaan immoo ijoollota Oromoo dhaloota har'aatiin bakka ga'a abdiin kun guddaadha. Eebbisaan sabboonaadhallee dhimma Oromoo ifatti dubbatee
nama dhimma Oromootiif wareegame nama akkasii dhaloonni bara baraan maqaa isaas hojii isaas yaadata. Sabboonummaanis saba ofiitiif of kennanii wareegamuudha. Eebbisaa waan kana yaadatageef bara baraan seenaa Oromoo keessatti ni yaadatama. Mallattoo bilisummaa Oromootillee jedhee yaada. Dhaamsaan jedhu yookiin actually history isaa yookiin seenaa isaa warra generation lafaa dhufuu kana nama akka kiyyaafaa waa hedduu irraa barachuu hin danda'a. Inni eenyummaa isaa eenyu akka ta'e waan beekee fi goolii isaa fedhii isaa waan inni barbaade akka gaariitti waan beekee fi sirriitti fufee history isaa it will be forever remembered. It's a permanent history. So example gaarii nuuf agarsiise amma nullee isarraa barachuu qabna. So we're carrying on the tradition in our own way. Mana geettan namni martuu dhaamsa dabarfatee yeroo qabnu baay'ee gabaabaa uummanni magaalaa kana jiru baay'ee kuma hedduun nama laakkamu namni as argitan ammoo nama 4-5 kana qofaa miti yeroo gabaabaa waan ta'eef namuma arginee dhaamsa isinii dabarsaara namni eebbisaa beeku lakkoofsan qabnu magaalaa kanatti namoonni akka eebbisaatiif keessa fakkaatan hedduun isaanii nabsee isaanii nuu kennuudhaan jiruu akkanaa namoota hedduu jiruu jijjiiruudhaan bilisummaa afaan aadaan wanti hedduu wanti Oromoo guddateeti warri nu garboonfatullee haga deebaniiti waan kennu dubbatan wanti goosise qabsoo isaan godhanirraa kan ka'e kanaafi yaadannoo eebbisaa akkana yaadanna yeroo jennu nullee fakkeenya isaa atitti yoo jiraanne fakkeenyaaf saba keenya dhaabannee bakka jirrutti waan dandeenye ogeenne afaan keenya guddisuu aadaa keenya guddisuun uffakkaannee Oromoo taanee jiraannee saba Oromoo gargaarree baqataa keenya gargaarree kan hidhame keenya akkasuma bakka jirru marratti waan biyya keenya waa Oromiyaa akkasitti akka tokko taaneeti fuula tokkoon ganamaa galgala akka isaan haga isaanillee biyya jirru kanatti nabsee keenyallee yoo kennuu hin dandeenye hojiidhaan waan saba keenya bira dhaabannee akka gargaarru waadaa galaat akkasuma namni ala jiru kun martinuu akka waan isaan itti wareegaman kana akka sochii guddaan itti fufan rakkoon keenya akka durii caalaa guddateera malee achii gadi hin jiru kanaafuu rafuu hin qabnu socho'uu qabna isiniin jenna waliigalatti warri Awustiraaliyaa eebbisaa baay'ee jaalannaa baay'ee ulfina guddaa qabnaa fi baay'ee yaadannaa haga nu danda'ametti ammoo waan inni itti wareegame dalaguutti illee jirra kana caalaa ammoo wayyeeffanneeti dalaguuf waadaa isinii galla jennaa fayyaata. No hin beekamnu alaagaadhaani no Oromoodha haa nu beekani no rabaan sobaa no gabroomsani laamu arrabaa haa nu gowwomsani no hin beekamnu alaagaadhaani no abaahoodha haa nu beekani arrabaan sobaa haa nu gabroomsani laamu arrabaa haa nu gowwomsani